Wanti jaalala caalu addunyaa kanarratti hin jiru. Hundumaa jaalalaa fi obsaa yoo keessa darban waan gaariitu argama waan ta'eef addunyaa waggaa 70-80 darbaan guunne kana ammeenya seeyadu eenyumaaf ammeenya yaaduu barbaachisaaniiti. Wal jaaladhaa, wal kabajaa, kutaa waliin qoodina, waliin hiriina, wal jajjabeessaa, wal cimsaa. Kun isa xiqqaadha. Albeema koo guutuun immoo waan ajaa'ibatu jira. Sanas walumaan obsaan eegnaa jechuudha. Ulfaadhaa. Anillee hedduun isin jaaladha. Hedduun isin kabaja. Kan kanaaf waada galu waa'ee beelaa ilaalchisee, waa'ee rakkina isaanii ilaalchisee hojii tokkonis gama kootiin nan gumaachaa. Isa booda galii waan sanarraa argamu immoo anis gama kiyyaan gargaarsa koonan ba'an jedha. Uummata gammoojjii Baaleetii fi akkasumas naannoo Raayituu Gaarjeedha jiran namootuma akka kiyyaa fi namoota Oromoo biratti kabajaa qaban faana waan isaaniif dhaqqabu, waan isaan barbaachisu ittiin ga'uudhaaf jechuudha. Ulfaadhaa. Galatooma. Saba ol ka'ee harka nuu rukute, saba nu jaalatee ittiin fudhate, rakkinni isaanis, beelli isaanis, quufni isaanis nu ilaallata waan ta'eef kanaaf yaada qabdan immoo mi'a jalatti barreessaa fi waan barbaachisu. Galatooma. Wallichi yeroo isaa kan eeggatee fi waqtii isaa kan eeggatee waan yeroo nama jechisiisu jedhu waan ta'eef namni namaan jedheef osoo hin taane itti yaadneetti saba kanarraa dirqama waan qabnuuf, saba kanarraa waan dhalanne yeroo gammachuu isaatti waan isa gammachiisu hojjennaa fi yeroo gadda isaas akkasuma jechuudha. Aartiin immoo ibsituu calaqqee waan hundaa keessaa ishee tokko waan ta'eef ulfaadhaa. Sheer waliif godhaa, wal biraan gahaa. Baay'ee dadhabee baay'ee irratti dadhabee hojii ammaa kana daangaa leellisuus galateeffachuun barbaada. Andu'aalem Gosaa akkasumas eebbisee warra sagaleen jalaa fuudhan waliin taaneeti gumaacha namoota hedduuti. Obsee Guutaallee akkasuma Tazeemaan yookaan Raastaa guddaa galatoomuu ulfaadhotillee Caalaa Gaaromsaa Leencoo Gammachuu
baay'een artistoota dhagaan jajjabeessanii na cimsan isaaniin illee ulfaadhaan jedhan akkasumas Melba Entertainment hundi keessan ulfaadha waan bareedaa akkasii immoo isin biraan ga'uu kootti baay'een gammada. Yoo sabni nu cimse yoo sabni haamilee nuuf kenne waan kana wal hojjechuu dandeenya. Waan guddaa sabni kun irraa hojiiwwan kana dachaan deeman hedduutu jira. Godinaalee guutuu hojjeteen jira waan ta'eef isas kan hojjechaa jiran Daawit Taaddaseetii fi Abus Studio Anteena Tafarraati haala addaatiin hojjetamaa jira. Eelii Galatoom ulfaadha Galatooma baay'ee kan namatti tolu kennaadha. Waliin guddaan jaalaloo jiraate wanti hundumtuu jira. Jaalaloo jiraate wal dhaga'uun hin jira. Jaalaloo jiraate ulfinatu jira jechuudha. Bakka jaalalli jiru immoo gammachuutu jira. Bakka gammachuun jiru immoo saba gammachuun jiraatutu jira jechuudha. Cimina koo duuba namoota hedduu jira. Ana qofaa miti dandeettiin qabu sanarratti ogeessonni muuziqaa hin jiru, qindeessitoonni hin jiru, warra sagalee qaban hin jiru, namoonni nama jajjabeessan ni jiru. Yoo rakkina keessa galee sababan itti rakkina san keessa galee eenyu akka keessa na galchee hin dagadhu. Nama yeroo rakkina sana na rakkabse hin dagadhu. Nama rakkoo sana keessatti nagatee deemes hin dagadhu jechuudha. Sadan kana hin dagadhu. Isinis hin dagatiin ashiqa. Ulfaadhaa galatoomaa nuuf jiraadha naaf jiraadha hundi keessan. Warroota ollaa keenya irraa hedduu baruu dandeenya. Halkan tokkotti hangi isaan guranii waa tokko irra oolchan harka hedduudhaan nu jaala. Sabni ijaaramee, sabni tokkoome, sabni wal jaalatee wal kabajee wal dandeemu waan irra hin geenye hin qabu waan ta'eef dhaamsa ni qabu biyyuma jirtu. Rabbi sinaa kabaju. Gama kanaan Melba Entertainmentis kan keessa waan ta'eef subscribe gochuudhaan guddisaa. Keessattuu aartii Oromoo irratti namni aartii Oromoo faana hojjete fayyadamaadha malee miidhamaa miti. Aartiin keenya guddatee akka addunyaadhaan wal dorgomuuf immoo dhiibbaawwan kaleessa irraa kaasanii turan sana cabsuudhaan hanga har'aa artistiin Oromoo bultuu guddaa ta'e as ga'eera. Industirii muuziqaa Oromoo fiilmis ta'ee kitaabota garaagaraa guddisuun Oromummaa guddisuudha waan ta'eef jajjabeessuun ulfaadhaa galatoomaa hundi keessan. Galatooma ulfaadha ganni galatooma guutaati illee ulfaadha jira galatasaa gaarii ulfaadha yoo daadhii baabaa thank you ulfaadha Said galatoomaa illee
Bon. Thank you. Pada TikTok kanallee guddisaa wal biraan ga'a. Galatooma ulfaadhaadha. Hanga dhumaatti ta'a. Hundi keessan sagalee keessan hanga dhumaatti. Osoo afaan ittiin afaan Oromootiin sirbu afaan Afrikaa buutuu danda'e. Uummata Afrikaa kana buutuudhaaf ta'u dhaabadhu nuti tola. Namuugaa qeeduma isaatii eegala waan ta'eef maatii dhumarraa dhalate irraa eegala. Galatooma. Galatooma. Thank you. Warri biyya keessa jirtan mee tokko barreessa. Warri ala jirtan immoo Kaayiroo, Keeniyaa, Kibba Suudaan, Saawuz Afrikaa fi Ameerikaa warri jirtan Awustiraaliyaa ulfaadha. Galatooma. Boorana biyya keessaatii fi alaallee uummanni keenya iddoo jiru. Naannoo Marsabit, Siyaaloo, asuma Oromiyaa keessas bakka hunda uummata keenya jiran ulfaadha. Galatooma. Baga jiraattan hundi keessan ulfaadha. Ulfaadha. Galateeffachuun barbaada. Yeroo hedduu saba kanaaf quuqama guddaa qaba. Namoonni hedduun akka isaallee jiru. Namoonni fakkeenyummaa guddaa namaaf ta'an jiru. Galatooma. Galatooma. Ulfaadha. Thank you. Ulfaadha. Gama biraatiin immoo faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa jajjabeessuu, cimsuu, isa kamuu jabeeffachuu, kan biraas duubaan fiduu. Ani fuulduratti wanti nani hawwuu jiraate daa'imman haadhaaf abbaan kan gargaaruu fi manguddoota dirree irratti kufan kaasee kunuunsuudha. Kan immoo akka
akka biyya kana qofaatti otoo hin taane akka Afrikaatti yaadni nani qabu. Rakkataa gargaaruu yoo Rabbi na milkeesse fiizikaalis, ikonoomikaalis, naawoloojikaalis cimee mul'achuun raawwan kiyya jechuudha. Hin dandeenya waan ta'eef sanammoo inni guddaan bilchina sammuu waan gaarii yaadu waan qabdu namaaf jiru namaaf hiriyyoon jedhu qoodu. Akkasumas naannoowwan amma haasaa jiru kana bishaan boollaa baasuu fi yoo hin dandeenye kana fuulduratti hundi keessanuu na hordofaa jirtu galatooma ulfaadhaa. Yeroo hedduudhaan sagaleedhaan malee haasaa hedduu miti. Kanaaf hin darbeessu yeroo hedduu yeroo hedduu siyaasa qofa irratti xiyyeeffachuu otoo hin taane siyaasa maddiitti immoo hawaasni keenya maal keessa jira, maaltu mudata, wantoonni gaggaariin jiranis jajjabeessuu, cimsuu galatooma. Ulfaadha. Yeroo hedduu kanaaf iddiinis namoota saba keessaa ol ba'anii mul'atan irratti kan xiyyeeffatu. Ormi galgalaa ganama hojii manee nuu kenna. Maaliif nuu kenname, akkamiin nuu kenname, hojii manee kun eenyu nutti dhufe, maaliif dhufe jennee xiinxaluun hin jiru. Olumaa gadi afarsuudha. Sanammoo dammaqinaan baay'ee bilchinaan itti deemuu qaba. Sabni keenya bilchinaan deemuu qaba. Waan hundumaa intarneet irratti waan argeef, waan gargaraa irratti waan argeef qofa maddi isaa ta'uun beekamne afarsuunis gaarii miti. Akkuma dura jedhe yaada ciccimaa, yaada ijaarsaa, waan gaarii saba kanaaf kan ta'u walii maddisiisuudha. Isa madaa'e madaarraa qoorsuudha malee madaa sana offanii madaa biraa dabaluu miti. Yaada bilchina qabu walii laachuudha. Ulfaadhaa galatooma. Galatooma. Hundumaa argaan jira ulfaadhaa. Galatooma. Ani irraan seenee iyyuu daa'imman nama kanaa jira. Ulfaadhaa. Dhaloota barsiisuu. Galatooma. Hayyee anillee hedduun isin jaalladha, hedduun isin kabaja. Naaf jiraadha, isinillee naaf jiraadha. Abbaan dhugaa Rabbiidha, kan dhugaas nama keessatti himu Rabbiidha. Kan ajjeese gumaa hin baasnes isa. Waan fedhe gochuu danda'u jechuudha. Dhugaan kan isaati jechuudha. Galatooma.
baga jiraattan. Qeerransa jira galata isaa. Galatooma. Akkammee warri muuxannoo qabdan maaltu jira? Har'a yeroo jalqabaaf laayivii seenuun koo galatooma ulfaadha. Gaaffiin tokko as jalatti na gaafatte aartii Oromoo saba biraan gahuudha malee qarshiin irraa argamu hin jiru. Keessattuu gama kanaa wanti na dhaamu barbaadu seenaadhaaf darba waan ta'eef walleen tokko iddoo garaagaraa irratti yookaan wanti hundi isaa gadi bu'aa deema. Nuti har'a jiraanna malee boruu hin jiru, hin darbina. Ati qaatu waggaa 100